ijoollee shamarranii biyya hambaa jirtan biyya Itoophiyaatti ijoollee dhiiraa gara biyya Duubaayitti fidattan nafuudha ittiin heeruma jettanii warri yaaddan sirriitti wanta ana amma gochaaru sirriitti qalbeeffadhaa. Namni tokko mucaan Saawudii jirtu tokko biyya Itoophiyaarraa gara biyya kanaatti birrii ispoonsira taatee kaffaltee abbaa manaa kooti bor ittiin heeruma jettee gara biyya Duubaay karaa koo fidattee turte. Mucichi garuu gaafa meedikaala isa geessu dhukkuba keessatti argame jechuudha. Innis dhukkuba maaliyoottan dhukkuba HIV keessatti argame. Mucaan sun gara biyyaa galee jira. Mucayyoon kunis mucaan kun wal arganiiru moo waliin agarre qaamaan kan jedhu ittiin dawwalaa na dhaggeeffadhaa. Hello. Hello. Akkam jirta? Nagaa. Nagaa kooti jirta miti? Nagaa. Nagaa. Wanta si gaafachuu barbaade inni hiriyaa keetiin natti fakkaate. Akkaataa hiriyummaa keessanii fakkeenya mucaa kana kan yeroo qaama wal agartaniittu si walii wajjin jireenya dabarsitan qabdu? Walii wajjin jireenya dabarsitan qabdu? Walii wajjin atiif inni walii wajjin jireenya dabarsitan qabdu? Okay, ifama amma waa tokko sitti himuun barbaada. Maaliif weettee boriiftaan gara maatii keetti galtee isaa wajjin wal argitee fedha foonii yookiin immoo wal quunnamtii saalaa isaa wajjin gochuu dandeessaa hin beekamu gatiiteef sana akkatiin gooneef garuu dursee waan ansi beeksisu. Meedikaala isa geesseen immoo dhukkubni HIV isa keessatti argameera. Waraqaa meedikaala isaa nu anfiiti kan jedhu sana si ergeen ture. Bakka dhukkuba HIV isa keessatti argamee gatii jiruu fi mucaa kanarraa akka tuuf eeggattu gara biyyaa galtillee isaa wajjin akkati wanta kanan gooniifan dursee sitti himee jechuudha. Yaada jettu qabda? Fakkeenyaaf kana sitti himuun koo dogoggora moo sirrii dhattee sabda? No, ani kana sitti himuu kootiif dogoggora moo sirriidha jettee yaada? Sababan kan sitti himeef sii gale asii gaafa galtu isaa wajjin biyyatti yoo agarte dhukkubni kun akkasitti darbu fedhii waan hin qabneef. Damtare sababa yaadeefan sitti himee waraqaa meedikaala sammuu siif ergeera. Sanaaf immoo kana boodas immoo gara qarshii isatti erguu abbaa manaa naa taattee gara fuulduraatti isa abdachuurraa ija kee kaasuu qabda jechuudha. Jireenya kee karaa kan biraa waaqayyo nama siif hin dhabu waan ta'eef gara sanatti deemuu qabda. Galatoom yeroo gaarii. Kanaaf guys namoonni ijoolleen biyya hambaa jiraattan gara biyyaatti gaafa galtan namoota wajjin jiraatan. Adaraa keessan obboloota koo keessattuu ijoollee biyyarraa gara Dubaayii fidaa jirtan ijoollee shamarranii birrii keessan qarshii keessan cafacaftanii ijoollee biyya keessaa gara biyya Dubaayii fidanii abbaa manaa ta'a boroo wajjinan jireenya kee gaggeeffadha jettanii adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo isin haa eegu. Salphinni kana caalee hin jiru. Isheen as teechee qarshii kan duraan itti ergaa baateerra deebitee ammas lammata qarshii ishee cafacaftee gara Dubaayii as fidde gaafa as fidduu obboleessi kee as dhufe kuni gaafa marmaraa geessanii inni dhukkubichisaa HIV keessatti argame jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee nama jibbisiisu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu waan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti viidiyoochi kun ijoollee baay'eedhaaf ati feetu bakka feeti Dubaayii jiraadhu beeru jiraadhu koja bakka feeti haa ta'u dhiiruma biyyarraa baastee dhiiruma kamiyyuu haa ta'u dhiira ofii keetii biyyarraa baastee jireenyaaf naa ta'a bultiidhaaf naa ta'a jettee birrii keetti cafacaftee waa hunda keetti fixxee kaatee as fiddee inni sun jireenya siin ta'u abadan jireenyaaf siin ta'u inni jireenya achitti hojjechaa bahee dhiisee si immoo biyya kanatti si gatte biyya ormaa ati jirtu sin jireenya godhadha sin bultii godhadha jedhee inni akkasin assaa garuu ati of eeggannoo godhuu qabda keessattuu ijoollee shamarranii. Sirriitti of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu. Amma mucayyoon kuni ani maal akka isheen jettu sin beeku qarshii isheetti nafne isaa isatti nafne
isatti goruudhaa fi inni amma dhibeedhaan qabamee jira. Qarshii deebisuuf jechaa fuudhee deebisaaf. Dubaay fiddee kan duraan itti cafacafaa baate malee, kan duraan kennaafii baate malee hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa Waaqayyoo obboloota koo dhiiraaf jettee dhiiraaf jettaniituma hin cinnaqinaa. Ati gaafa gaarii taate namuma gaarii taa'ee si eeggata obboleetti koo. Yoo ati nama gaarii taate namuma gaarii taa'ee si eeggata. Kanaafi nama biyyarraa finnaa abbaa manaa kiyyaan biyyarraa fidadhaa bultiidhaaf naa ta'a. Jireenya kiyya wajjin gaggeeffadhaa boru nama gaarii waliin taa'ee jettee qarshii kee of jalaa hin cafaccafin, qabeenya kee of jalaa hin cafaccafin. Yoo innis jireenya kasii ta'u ta'e galtee laaltee marammaramtee ofii keetii akkasitti itti heerumu si washa si galee maaliifi namni kamiyyuu gaafa asii galu biyya keenya keessa isati biyya asii kanattuu biyya kana biyya qulqullina qabu keessattuu maramma malee ilmi namaa walitti hin dhufu jechuudha. Inna isin immoo warri keessattuu biyya keenya keessatti hin jira dhiirri bakkuma barbaade bakkuma fi fedha isaa deema waan ta'eef kanammoo osoo dhiirri tokko amantaniituma osuma isin abbaa manaa keessan biraayyuu warroonni heerumtanii baatanillee abbaa manaa keetti biraayyuu gaafa baatu maal amanteeti maalikee amantee abbuma manaa keessaniyyuu isa amantee osoo marammareen wajjin laayiviin dabarsa jettee karoora qabda taanaan dogongora guddaa keessa seentaa lubbuu keetillee of gabaabsita jechuudha. Dhibee saaxilamta jechuudha. Abbaa manaa keellee yoo ta'e marammarami dura ka'umsa duraa osoo inni si bira hin gahin osoo sillachuu laallamuu qabda. Ati alaa galtellee inni biyya keessa jirullee laallamuu qabdan. Maal gochaa gara biraa fiiga? Maybe namni ilmi namaa kun hin jijjiiramu yookiin abbaa manaa kiyya akkas hin ta'u abbaa manaa kiyya walii gad hin deemu jechuun soba. Ilmi namaa seexana hin dogongorsiistillee jechuudha wanta akkanaa haarratti. Kanaaf gaafa abbaa manaallee mana biyyarraa qabaattan gaafa galtan haga marammaramtanitti haga marmaraa seentanii cheekii wal goottanitti abbaa manaa kiyya jetteetti hin dhagahin. Anumatu siin jedha. Baay'ee yaaddichaadha biyya keenya keessatti akkuma beekamu wanti dhibeen kunii jechuudha. Kanaaf dhiira asii achitti amanuuni hedduu takka ulfaata. Dhiiras ta'ee shamaras ta'ee hedduu takka ulfaata. Kanaaf of eeggannoo godhaa Waaqayyo sinaa eegu siniin jedha akka obboleettii kanarraa ammoo waa hin barattu jedheetii yaada. Maaliif namni walumarraa waa barata akka ishii kanarraa fakkeenya fudhattanii sinii barbaadan dhugaa rabbii jechuudha. Abbuma fedhe haa ta'u dhiiruma fedhe haa ta'uuti hanga maran barattutti ittiin dhagga'ina adaraa keessan obboloota koo kuni dhaamsa kooti. Hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa rabbii baay'ee tokkoon gaddeen rabbi isheen akkam garuu isheen shilkiin abbustan kana gartanii ishee humaayyuu itti fakkaanne dhugaa Waaqayyo hedduu nama gaddisiisa. Adaraa of eeggadhaa Waaqayyo waan akkanaarraa illee sinaa eegu Waaqayyo waan akkanaarraa sinaa eegu sin jedha obboloota koo hanga danda'ametti of eeggadhaa sin jedha. Akkasuma kaa warroonni immoo chaanala kiyyaa faaraa taata sabskraabii gochuu maamila kiyya ta'e akkasuma viidiyoo kana immoo namni isintti tole laayik sheerinaa gochuun dagatinaa Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaayi. Irra adaraa keessan immoo irraa sirriitti of eeggadhaa waan kanarraa hedduu nama gaddisiisa.